Namoonni hedduun bu'aa Feesbuukaa, viidiyoo irra ilaaluu fi akkasumas wantoota garaagaraa irratti maxxansuu qofa beektanii garuu Feesbuuk wantoota ajaa'ibaa nuti hin beekneef yeroo dheeraadhaaf kan ofirratti hammatee jiru isin garsiisaa haga dhumaatti na faana ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu beneran baga jiraatan jecha har'a Facebook gubbaa irratti akkamitti waan barbaannu wantoota gaggaarii gatii aanaan bitachuu dandeenya akkasumas bituullee akkamitti dandeenya akka jedhu wantoota mana keenya keessaa qabnu akkamitti Facebook irratti karaa biizines Facebook irratti maxxanfannee akkamitti ofirraa gurguruu barbaannaa wantoota nun fayyannee fi akkasumas jijjiirraa barbaannu wantooma fedhe haa ta'uuti wantoota hedduu namatti tolan isinii qabadee dhufee jira itti dhiyaadhaa isiniin jedha haga dhumaatti naa waliin turaa video kiyya like share subscribe gochuuf youtube channel kiyyallee hin dagatinaadha video haga dhumaatti daawwadhaa isinitti hin dheeressu tiktok kiyyallee follow gochuun akkasumas copy link gochuun uggurii haga ammatti illee irra taa'ee jira narraa kaasuun hin dagatinaa isiniin jedha barnoota kiyyatti isin dabarsaa na faana tura. Warroonni feesbuukii qabdan feesbuukiin akkuma beekamu wantoota garaagaraa irratti maxxansuu fi viidiyoo fi akkasumas suuraalee garaagaraa itti maxxansuudhaan beekamaa garuu namoonni hedduun ni argan malee bu'aa isaa hin beekanii ani akka kiyyatti yeroo dheeraadhaaf irratti fayyadamaa jira. Irraa bitachuufillee bituufillee wantoota hedduutillee bituufillee wantoota hedduudhaan irratti milkaa'ee bitachuufillee hedduu bu'a qabeessa wantoota garaagaraa wantoota oriijinaala ta'an wantoota gatii gadi aanaadhaan irraa bitachuu dandeessanii jechaadha. Wantoonni achirra bitaman irra guddaan isaanii wantoota itti fayyadamanii wantoota nadiifa ta'anii namoonni itti fayyadamanii ifirraa gurguranii akka afaan arabaatti haraaja kan jedhamu jechaadha. Bakka sanatti wantoota hedduutu jira wantoota mana keessan keessaa qabdan akkamitti asirra gabbaastanii salphumatti namoonni bikka isin jirtan dhufanii akka isin irraa fudhataniif wanti kun immoo kan ta'u magaalaa isin keessa jirtan qofa isin lookeeshinii isaa gabbaasa jechaadha. Riyaad keessa jirtan Riyaad keessa biyyuma isin jirtanii biyya guutuu osoo hin taane magaalaa isin keessa qubatan qofaatu namoota santu isin qunnamaa jechaadha. Akka kiyyatti akkasumatti karaa Facebook keessa erga seenneen booda wanti kun namoonni waa kana argitanii tan jedhanii yaada ni argitanii tanii garuu irra guddaan namaa ijoolleen teenya waa kana irraa hin beekanii wanti kun biizinesa biizines Facebook wantoota hedduu as keessatti argata wantoota dalaganii haaraa illee ni argama. Wantoota garaagaraa as keessatti jedhama gatii aanaadhaan fakkeenyaaf wantoota akka bilbilaa uffata warqii wantoota garaagaraa oriijinaala ta'an jechaadha namoonni yeroo muraasaaf itti fayyadamanii ofirraa bituu barbaadan jecha. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana waan hin barbaade asirratti gatii aanaan fakkeenyaaf bilbilli kun wantoota oriijinaala ta'uusaa kunoo faatuuraa itti bitate jalatti maxxansee jira. Faatuuraa isaa oriijinaala ta'uusaa bilbilli kun qulqulluudha garuu gatiin bilbila kana haarawuun hedduu ol aanaadha haga 3,000 garuu abbaan bilbila kanaa 2,600 kaa'eera akkam godhuun qaba. Bakka fakkii seenditti sanarratti cuqaasaa jecha fakkii seenditti hoggaan cuqaase achi asna deebisaa jecha achi asna deebisaa narraa qeebala hoggaan narraa qeebala san gatiin gaafadha gatii 2,600 kaa'eera yoo fedhe 2,000 jedha yoo fedhe 2,400 jedha hagas naan deebisuu jechaadha. Gatii kana waliin takaraakarte haga 2,000 gadiin irraa bitachuu dandeessaa jechaadha. Salphaadhumatti isinitti hin dheeressu waan ta'eefu isinoo waan qabda san akkamitti maxxansuu dandeessan kan jedhu isin garsiisa jechaadha. Fakkeenyaaf fakkii amma asuka fakkii tuqaa qalama tan argaa jirtan jedhee yaada erga fakkii tan argitaniin booda quba keessan irra cuqaastan. Erga quba keessan irra cuqaastaniin booda wantoota as jalatti waan sinii fidan qabanii wantoota as jala sinii fidan kana keessaa karaa gadii kanarra cuqaastan. Erga karaa gadii kanarra cuqaastanii akkanatti sinii baasaa kullee karaa as keessa sinii baasaa as keessatti hoggaa sinii baase kana wantoota kana sinii tarreessa. Jalqaba asitti akkuma argaa jirtan magaalaa keessa jirtanii fi biyya keessa jirtan mata duree isiniif ka'a jecha. Namoonni asirratti waa kana isinirraa bitachuullee barbaadan warrootuma magaalaa isin keessa jirtan san qofa malee namoonni magaalaa biroo waan kanarratti hin hirmaatanillee isinillee hin gaafatan jecha waan biyya biroo magaalaa biraa keessa jiraatan kan magaalaa biraa akkasumas argachuu dandeenya. Akka fakkeenyaatti wantoota isin gurguruu barbaadan asirratti kunoo piroofaayilii open scale kana irra cuqaastan jechaadha. Mana footoo keessa isin galche
erga mana footoo keessa isin galcheen booda wantoota isin ofirraa bituu barbaaddan fakkeenyaaf mee akkuma fakkeenyaaf laaptooppiidhuma kanaan irra cuqaasee lamaa sadii suuraa haga 5 6 suuraa babbareedaa ifa ta'u asirratti mul'isa. Ergasii bakka next irra cuqaasa. Warqee qabaatanii uffata garaagaraa meeshaalee garaagaraa meeshaa haaraa ta'u meeshaa dhumaa haa ta'u asitti isinii baasa. Next irra cuqaasa. Erga next irra cuqaaseen booda akkanatti as naa fida. As naa fida asitti maqaa bilbila sanii barreessaa. Asitti immoo maallaqa hagatti gurgurtu san barreessitaa jechaadha. Fakkeenyaaf yoo riyaala 100 ta'e riyaala 100 yoo 50 70tti haga itti gurgurtu san hin keessu jechaadha. Waan sita karaakaranii garsee buusaniifu yoo 800tti 700 bituu barbaadde 1000 irra kaa'uu qabda jechaadha. Asitti immoo ergasii asitti maqaa bilbila saniitii fi ulaagaa bilbila sanii asitti maxxansita jechaadha. Itti asitti immoo lammatallee ulaagaa bilbila sanii fi odeeffannoo bilbila sanii guutuu bal'inaa asitti maxxansitaa jecha. Erga asitti maxxansiteen booda bakka tana tuqxaa next tana tuqxaa. Next tana tuqxaa asitti erga next tuqteen booda share taha jechaadha. Karaa salphaadhumatti zaboonni karaa messengeraatiin sitti dhufaa. Karaa messengeraatiin gatiin kun haga madhee dhufee si gaafatanii akkasitti karaa karee abbaan bitachuu barbaade karaa sanii si dhufa. Akkuma argitan kun amma kuni waan ani maxxansee irraa itti gurgureeru akkasii jechaadha. Karaa sanii isinii dhufa namoonni hedduu namoota itti walii galtan gatii barbaadan haga argatanitti namoonni hedduun isinii dhufanii jechaadha. Namoonni hedduun akka isinii dhufan achitti dirqama namoota saniin keessummeessuu qabdanii fakkeenyaaf hattaa messenjera keessallee seentan kun qofaatti jira jechaadha. Maarkeetidhe irratti waggaa cuqaastan kun namoonni bittaaf gurgurtaa isin jala dhufan akkanatti dhufanii isin jala gaafatan wantoota ofii bituu barbaadan gatii haga dhufanii isin karaakaranii jecha. Akkasitti irratti milkaa'aa itti fayyadamaa isin jedha. Waan hedduu of keessaa qaba. Haga wantoonni haarahii dhufanitti barnoota kee walitti dhiibnu nagaa turaa isin jedha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. WhatsApp illee waan haaraa sagaleedhaan as jalatti waan maxxansuuf deera. Warroonni WhatsApp fayyadamtallee abidatti godhaatti fayyadamaa isin jedha nagaa.